yaa rabbi waggaa tana biyya soomaadhaanii ture ummaatiyyaan abbaa kiyyaan isin wajjin salaataadhaanii ture biyya jira jedhaa ture amata dheeraa jira biyya namaa kana keessa waggaa 6-7 miti hixifisanii olii jira biyya arabaa tana keessa obboleeyyan biyyas na dheebotanii akka bishaaniititti namni sadi baaraan dhufee arge nama 7 argine haadha abbaa kiyyaa wajjin illaa ana alii kiyya wajjin amata hundaa ni gala jedha amata hundaa kushiina arabaa jira anuma bichatu kushiina arabaa tana keessa bahuu dadhabimmoo nama hedduu jira namni akka kiyyaa gubata qabu kun maatii ofii arguu ammas kushiina matiisti madiqaasa amanni gahe waliin hiddame wayi rabbi nuunaa gahu dhufaartanaan jettuun maantii eessa dhufasa eessa dhaqasa garam dhaqasa biyya galee deeboo fi qaamaan qaba sorry. Viidiyoon kun laphee koo na cabse dhugaa waaqayyo jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa gootuun qaba. Isis akka nagaa taatan abdii gootuun qaba jecha egaa warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatooma ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu. Ittaan sudhaan obboloota koo waan baay'ee laphee nama cabsu viidiyoo obboleettii kana argee jechuudha. Dhugaa imimmaan qabachuun dadhabe gaafan wannoo kana ilaalu jechuudha. Jireenyi biyya ormaa waan nama hin goone hin qabu. Obboleettiin keenya kun akkuma anaa akkuma si'ii dalagachuu biyya kana dhufte. Erga dhuftee waggaa 10 ol jette. Biyya galee hin beeku takkaa biyya galee hin beeku jette. Obbolee baranas nangalaa egeres nangalaa ji'a kanaaf hangalaa saniif hangalan jedhe waan biyya asitti na hidhu hin beeku jette. Hedduu laphee na cabse. Baay'een haadha fi abbaa koo dhoobadheette obboleewwan koo dhoobadheette arguudhaaf jette. Galee deebi'uudhaaf qaamaan qabu jette. Ala daladdi natti fakkaate. Hedduu laphee nama cabsa. Nama 3 obboleewwan 3 bahaaran dhufanii argee jiraa jette. Garuu nama 7 hin argine. Baay'een dhoobadhee. Anuma moo isin qofatu biyya ormaa kun gasin lakkisuu didaa jette. Obboleettii koo ani waan nan jedhu uumamati biyya ormaa dukkana gan nama lakkiftu dhugaadha. Dhugaa keetti lubbuu. Har'as nan gala jenna borus nan gala jenna dhuma akkana jennu waggaan keenya nu galaa deemaa deema. Namni mee karoorsitanii karoorsinii guute jira dhugaa rabbii jechuudha. Har'a nan gala yookiin ji'a akkanaa nan gala jettanii woomatu isaan koomatu si hambisa. Ishii ala jirtu dhiisati nuti xalabaa jirruyyuu akkasuma jechuudha. Har'a hin gala boruun hin gala har'a doosikeetti naamuraa ittiin hin gala jettee warri xalabaa jirru kun rakkoo takka hin qabu. Garuu wanta si hidhu waan hin beeku. Biyya ormaa kun dukkana kan nama lakkisu ijoollee. Dhugaa waaqaa jechuudha. Imimmaantu na qabe. Maaliif anumti tunuu nan gala osoo hin jedhuun akka kana eege jechuudha. Ani garuu galeetiin deebi'ee galata waaqayyoo biyya koo galee deebi'ee maatii koo argee waa hunduma jedhee ji'a lamaatti taa'ee deebi'ee jechuudha. Isaayyuu immoo namsa ishee amaaru madaamii koo boqatteetu ani tikkeettii 2 na argite tokko gubee na gubsiisanii lammata na argite lammataan dhufe jechuudha. Maaliif maatiin koo akkan deebi'u na barbaanne jechuudha walumaa galatti. Ani sababan immoo kana taa'eef sababa daa'imaati dhugaa dubbachuuf. Sababa daa'imaatiif naga kana taa'e jechuudha. Adaraadha waan ta'eef akkuma viidiyoo duraas hojjedhe keessatti adaraan tun immoo baay'ee ulfaataa jireenya addunyaa gannee biraa deemna. Lafa kanarratti immoo waan gaarii yoo hojjette irra jaalatamta malee waan badaa hojjettee yoo deemte achittis boruu hin gaafatamtaa jechuudha. Kanaafin obsee daa'ima kana adaraa waan ta'eef taa'e malee dirqama hin qabu jechuudha walumaa galatti. Mee gara obboleettii kiyyaatti isinii deebi'a.
Anaa obboleettiin kun dhugaa ishee jette nuti biyya xalabaa jirru kunuyyuu har'a galla boru galla odoo jennu kunuu agana teenya jechuudha. Garuu ishii qaamaan qabne dhiisate ishii ala daladdu dhiisate jechuudha. Baay'ee tokko biyyi kun gasin lakkisu uumatu si qabee harka si sakaalee nama dhaaba waan isaan beeku. Ana arabootatu waan leentu ta'e illee beeku dhuguma rabbi siniin jedha obboloota koo. Ijoolluma hundatu hin dabarsa maal akka ta'e hin beeknu waanuma biyya kana keessa jiru hin beeknu ijoollee akkuma amantaa keessa tsalooti olii godha. Ani obboleettii kanas waan nan jedhu keessa tsalooti godhachuudha akka du'aayii godhachuudha obboleettiin kun du'aayii haa godhattu akkasuma obboleewwan keenya hundi keessan waliif kadhannaa godha. Waaqayyo obboleettii keenya kanallee waaqayyoon waan ishii yaaddee akkasuma biyya galuu maatii ishii dhoobattee waaqayyo ija gaariidhaa wal ishii agarsiisu akkuma obboleewwan ishii sadeen asitti ishee ijaan agarsiise maatii isheettillee waaqayyo nagaan galchee maatii isheettillee haa agarsiisu hedduutu akka nama gaddisiisa jechuudha. Jireenyi biyya lafaa jireenyi biyya ormaa immoo isa kana qabdi jechuudha. Obboleettii koo si qofaa miti. Hunduma keenyatu isaanii jechuudha. Har'a hin galla boru hin galla jenna. Osuma akkana jennu waggaan teenya achiin olaa deemti. Egeres kushiinuma arabaa kana keessatti argama. Ani barana dhugaa isiniin jedha obboloota koo. Bara kana keessa jechuudha. Ani asitti Ramadaan dabarsa jedheetu yaadee hin beeku. Garuu waan godheef isa beeka waan dhuggeef isa beeka. Innaa kuni waan nama hidhus hin beeku. Waaqayyoomti guyyaa isaa biddeen keessan gahee jedhee gaheessumaan waa hiiku malee biyyi ormaa kun gannama lakkisu maal akka ta'e hin beeku. Obboleettii koo si qofaa miti ijoolluma hundumtuu akkasumatti matu jechuudha. Garuu waaqayyo immoo guyyaa qabaa waaqayyo guyyaa tokko numa keessaa nu kaasa. Amshir obboleettii koo waaqayyo si haa gargaaru waaqayyo waan ati yaaddallee si hafaa guutuu. Du'aayii godhadhu akka amantaa keessaniitti hundi keessanuu tsalooti walii godhadhaa du'aayii walii godhadhaa. Waaqayyo sin biraa ejjetu inni biyya nu baase biyya keenyatti nagaan nu haa galchu jireenyi biyya ormaa dukkaan jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi hedduutu akka na gaddisiise dhugaa nan boo'e viidiyoo kana arge jechuudha. Maaliif anis isheenis atis akkuma tokko hundi keenyaa jechuudha. Maaliif wanta si hidhu hin beekamu jechuudha. Ishee har'a ala jirtu barraa jirtu dhiisate jechuudha. Kanaaf obboleettii koo obsa barbaachisti jireenya addunyaa tanaa obsa barbaachisti jireenya biyya ormaatillee immoo obsa nu barbaachisaa akka garaa keenyatti fiinnee galla akka garaa keenyaa yookiin biyya keenyaa sanii miti jechuudha. Biyya keenya amma fakkeenyaaf nan deemaa Finfinneen deemaa Adaaman deemaa yoo jettee bakka barbaadde yoo deemte tiraanspoortii kee qabaannaan iddoo barbaadde geessee deebita iddoo baay'ee barbaadde deemtee biyya keetii waan ta'eef fataa zanaa jettee sa'aatii ofii gartii barbaadde jechuudha. Garuu biyya ormaa immoo akkasii miti dukkana waan ta'eef dukkanummaan kun namaaf hin guutu jechuudha. Kan qarshii dhabee taa'u meeqa jira kan qarshiin jalaa biyyatti dhumatee ittan dabaladha jedhee taa'u meeqa jira kan mana jalaa diiganii ijoolleen biyyatti manni jalaa diigamee taa'u meeqatu jira erga manni diigamee. Harka qullaan galaa kan jedhee taa'ee hojjetu meeqatu jira akkasuma kan maatiin birrii qarshii jalaa balleessee obboleessi qarshii jalaa balleessee ijoollee taa'u meeqatu jira jechuudha. Meeqatuma keenyatu jira bara ijoollee garaa keenyatu namni kun osoo addaan garaa namaa baqassanii ilaalanii garaa namaa kun keessi kan gubate dhugaa rabbiisiniin jedha ijoollee dhugaa waaqaa jechuudha. Idaa ijoollee hin dubbattu malee hundi isaanii keessatti guggubataniituma jiraatu jechuudha. Innaa waaqayyoon gubaa kanammoo waaqayyo guyyaa tokko nu qabbaneessa amshirrisiniin jedha obboleewwan koo obsaatii dalagaawwan hunduu obsa barbaachisti. Galmaatas waaqayyoon guyyaa qaba. Waaqayyoon immoo guyyaa tokko inuma keessaa nu kaasa jechuudha. Akka nuti jennu sun taane akka waaqayyo jedhutu caala waan ta'e akka rabbiin keessan jedhutu caala ijoollee akka amantaa keessaniitti hundumti keessaniyyuu. Innaa kanaaf obboleewwan koo amshirii jabaadhaayii. Siniin jedha warri galuu barbaadanis waaqayyo karoora keenya nuuf haa mijeessu warri immoo hojjetachuu barbaadanis waaqayyo hojii keessan milkii isinii haa taasisu jabaadhatee xanakkaraati hojjedha. Hojii yoo hojjenne dhima jijjiirramnalleedha jechuudha. Kaayyoo yoo qabaanne karoora yoo qabaanne wanti jijjiirramne hin jiru jechuudha. Kanaaf abdii hin kutinaa'e amshira obboleettii waatis hin galta guyyaa waaqayyo jedhe jechuudha. Maaliif waaqayyoon guyyaa tokko keessumaa si kaasa jechuudha. Ani amma dhugaa dubbachuuf yeroo dura galu sanii nan gala jedheetu itti yaadeyyuu hin beeku wasiniin jedheen sobdu na jette. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Tasuman bakka maasiriin koo si yaadinaan jennaan tasuman ka'ee tasuman galee bakka gallaan akka hin deebi'us hin barbaanne giddumaan malee jechuudha. Inna
maaliif waaqayyoon akkasumatti yookaan guyyaa tokko keessaa na kaasa jedhee akkasumatti eeggachaa roobsee jechuudha. Waa hundumaafuu obsanii eeggachuutu barbaachisaadha waa hunduma isaa jechuudha. Akkuma ammas niin jedhe akkuma garaa keenya osoo hin taane waaqayyoon immoo nuti yaadna waaqayyotti nu haa guutu nagaanis biyya keenyatti nu haa galchu obboleewwan kooyi obsa nu barbaachisa obsaa isiniin jedha. Haadhoo koo abshir ishee laphee nama cabsa dhugaa uffee. Ani naa dhugaa rabbi laphee na cabse kana ishee kun.